Hi there, welcome to Our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere and talk with our engaging lessons. Addunyaa guutuu waliin haasofna. Let's go. He pretended to be in love with her. He pretended to be in love with her. Waan ishee jaallatu fakkeessaa ture. Waan ishee jaallatu fakkeessaa ture garuu dhugaatti hin jaallatu jechuudha baan. He pretended to be in love with her. He pretended to be in love with her. Jechuu dandeenya jechuudha. Dhugaatti hin jaallatu. Pretend kan jettu kun fakkeessuu yookiis akka sana fakkeessuudha jechuudha. So kana fayyadamnee akka barbaannetti senteensii barbaanne construct godhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf he pretend to be a good person. Inni nama gaarii miti garuu he pretend to be that jechaa jira jechuudha. He pretend to be a good person jechuun nama gaarii of fakkeessaa jechaa jira jechuudha. If I had known the truth, I would have told him. Osoon dhugaa jiru sana beeka ta'ee dhugaa jiru beekeera osoon ta'e just kuni wanta darbeedha conditional type 3dha jechuudha. So hin beekne ittiin himne jechuudha. Osoon dhugaa sana beekeera ta'ee garuu maalan godha ittiin hima ture jechaa jirra jechuudha. So conditioniiwwan akkasii yookiis immoo taateewwan akkasii dubbachuu barbaan structure kana fayyadamnee if plus subject plus had verb 3 sana fayyadamnee main clause irrattis immoo I plus would plus have plus verb 3 fayyadamnee fakkeenyaaf if I had had a money I would have bought the car. If I had had a money I would have bought that car. Hin binne jechuudha garuu osoo maallaqa qabaadheera ta'e konkolaataa sana nan bita ture jechaa jirra jechuudha. Can you wake up me at 7 a.m. tomorrow morning? Can you wake up me at 7 a.m. tomorrow morning? Bor ganama sa'a tokkotti na dammaqsuu yookiis irrabaan kaasuu dandeessaa jechuu irrabaan can you wake up me at 7 a.m. tomorrow morning? Can you wake up me at 7 a.m. tomorrow morning? Jechuu ni dandeenya jechuudha.